Ashama harka fuunee maatii keenya nageenya maqeessiniif haa ta'u akkam jirtu nuti nagaa jirra galata waaqayyo sinoo jirtanii jajjabaattu maatii keenya nuti jirraa galanne waaqeffaa ta'u kinoo asiin nugee kan buruttis waaqatu beeka naguma keessan jirtanii akkamii isiniin jenna egaa maatii keenya baay'ee tokko bannee jirra anullee viidiyoo irraa baay'ee miidiyaa irra fagaachaa irra egaa ifama isiniin jira addaan kukkutee tanti deebi'a maaliif hojii hojjechaa tan jira waan ta'eef kanaaf ani isiniin jira waan namni na yaame akkasii maatii keenya nu jajjabaattu jirtu nuti jirraa galata waaqayyo isiniin jenna gaara kaasuun hin jiru kophaa kiyyaan jira jechuudha kophaa kiyyaan dhufee kaasuun na bira hin jiru na dabbarraa na dhufe jechuudha kophaa kiyya kaasuun hin bira taa'u guyyaa hojii waan deemu ana qofa kan suuqii keessa taa'u bakka nama dabbara jechuudha namni nama bira hin jiraan nama dabbara bakka silkuma irratti yeroo dabarsaa gabaasoo ta'e gisee tokko hin jiraa miire gisee boqonnaa እና ከናፍሙ አዳ ኪያ ነው ፈካሱን ሲነብረን ጅሩ ኮባ ኪያን ግን በሸናና ጅራ ግቢ ኪያ ኬሳ አሲን እንጅራ ግሪን ኤሪያ ዋንቴ ግቢንግ ባይቶ ካሩንጋዲያ በቃ ኮማርጋር ታንከና ጊኖ አባባቱ ጅራ ዋኑ ደጅራ ግን ማለላሌ ታየሮ ደበርሳ ሲንጅራ ኮባ ጅራችን ባይ ሩፋታ ወጋድባቹ ዳፊ ማቲ ቢራው ሶ ጅራታኒ maatii wajjin haasa'anii wajjin taphatu maal jedhani yeroo sa'aatii gisee deemuun beekamu gin gisee gobaan yeroo hin taa'u sikaa hojii waan hojjedhuuf hin taa'u bakka gisee maa kophaa kiyya ta'eyyuu na dabbara jechuudha kanaaf immoo har'a hojii kiyya cinaan hojjechaa immoo sin wajjin bashannanuu dhufee siniin jira dhugaatillee ofuma kiyyaa kana gaabbase kaasuun waan hin jirreefi egaa akkuma kiyyaa kana gaabbase jechuudha akkuma afaan silaa kaasuun na gaabbasaayyuu kaasuun hin jiru akkuma afaan gaabbase gaaf tokko akkasii isa immoo gisee galetti kan isaa jechuudha kan isa gaabbasu amma hin jiru ammaa fi wayne roobni illee natti roobaa jira rooba gaayaa biyya keenya Itoophiyaa baay'ees nama jira ግን akkuma argaa jirtan amma samiin gurraachee jira rooba waan ta'eef hin qorraa rooba roobni dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti jechuudha keessattuu naannoo Arsii gara biraan beek garuu nuti naannoo nuti jirruu fi naannoo maatii keenya jiran kanaaf baay'ee roobaa siniin jira maatii keenya ደስ ነው ማጅራ ሮምኒ ለጊዜ ሮቤ በቃ እንቆረማለ ሮምኒ ጊዜ ሮቤ አይተኩ ደስ ነው ማጅራ ሲንንጀራ ገቢየ ኦርማት ከሰቱ ቢያ ረባቴ ሮምኒ ባይ እንጅር ዱባይ አይ ዱባይ ነው ጀደ ጊዜ ዱባይ ጅሩ ሮምኒ ሮባይ ጀቹራ ታሬ ታሬ ወጋ ጊዜ ለም ዮኪ ጊዜ ሰደ ሮባ ስትገሩ ዱገር ብቹ ሰሞነ ከነ ቶርቤቶ ኮጉቴ ቹራ ዳኒ ኮቱ ማሮባ ማንዶ አልካኒ ጉያ ወለተ ኮፌ ሮባ ቹራ አማናቱ roba jira yaa roobni nama guddisa jedha Oromoo roobni nama guddisa keessa deeman jira nallee na guddis jeetuma keessa taa'ee haasaa jira garuu jechuun baay'ee roobu gin fidaa jira roobuu fi inni akkasii siniin jira obboleewwan koo kana har'a immoo kophaa kiyya ta'ee na dabbareetan dhufe egaa buna daffisaa jechuu kophaan ta'e kana fakkaataa jiruuni yoo biyya ormaa jirru san Itoophiyaatti gallaa maal jenna jennee muddamna biyya yoo jiran immoo yoo kophaa ta'an nama dabbaru yoo soomaatiin nama bira jiraate nama hin dabbaru egaan immoo maatirraa fagoo jirra nuti waan ta'eef maatiin kaasutti illee maatiin kiyyas nurraa fagaatanii kanaaf kophaadha injiran garuu hiriyoonni kiyya akka koo biyyan baa turanii galanii jiranii yeroo baay'ee haala jireenyaatiif jennee walitti nuuf malee yeroo tokko nuuf na bira nuuf anis na naqa qaama jireenya kan ka'e asaanis hojii gilli isaanii uffaa waan qabaniif kanaaf gisee baay'ee waliin ageerru ani gisee baay'ee gibbuma kiyya keessan oola inni akkasii siniin jira obboleewwan koo egaa
komentii fi gara telegiraamii akkasuma waasaapbii gara keessatti warra na dubbistan jechuudha. Egaa warri baay'ee gaafii baay'ee na gaafatanii jechuudha. Samuuna komentii keessan irrattis akkasumas immoo gara keessattiin illee namni baay'ee na gaafatee namni maa baddanii akka duraanii viidiyoon hojjettanii baddanii jirtan maal taatan nagumaa fi warri nu jettan nagumaa fi waan hin taane jechuun haaluma jireenya sirra kan ka'e anis samuuna baadiyaan deemee ture. Egaa maatii keenya wanna naasa'ee wanna irratti dhiisellee hin beeku. Wanna haasaa jiru hin beeku dhugaa dubbachuudha. Jidduu anna yaamanii tan biraa deemee dhufaa jira waan ta'eef. Egaa akkana biizinesii hojjechuun kana annaa dhiifama isiniin jechuu jaaladha. Akkasii obboleewwan keenya egaa wanna irratti dagaddeen jira dhiifama. Waa'ee obboleewwan keenya gaafii addaa gaafii na gaafattan akkuma isiniin jedhe gara keessattiin illee wanna irratti illee na gaafattanii turtaniyyuu. Egaa isa baay'een keessan maal naan jettanii waa'ee mana kee yeroo baay'ee komentii irratti jechuudha mana kee viidiyoo waraabinuuf ergii. Lukkuun illee viidiyoo keessa seentee jirti. Viidiyoo waraabinuuf ergii naan jettanii mana kee dhugaa naaf mijachuu dide jechuudha. Nuti kaameraa maanis hin qabnu kaameraan kee numatu jechuudha kan waraabu. Ofuma keenya waraabnas ofuma keenya ediitii goonas. Kanaaf kaasuun guyyaa tokko jechuudha yoo mana wali guyyaa sanbata guddaa fi xiqqaa keessaa guyyaa tokko yoo inni na bira wali waraabessiniif erga jechuudha. Waraabessiniif erga mana koo hundumaayyuu warri maggaarrajaa meeqaan bittanii soofaa illeettanii soofaan keenya dhugaa dubbachuudhaaf erga bitamee waggaa 3 jechuudha turee jira. Kuuwwan garuu maggaarrajaa minaamin hin turre silaa amma wanna hara bitanii fi wanni boru bitanii tokkoo miti jechuudha. Oduu amma kana isiniin jedhe garuu osoo katamaa deemanii gaafatanii sanii ol maaliif guyyaan camaraa deemanii hunduu guyyaan dabala. Kanaaf guyyaa tokko viidiyoo waraabessiniif kan ergaa mana muluu aga gibbiin ba'utti gibbii waa'ee isinitti dubbee jira waa'ee gibbiillee gibbiin kee haree meetira meeqanaan jettanii akkuma argitan bal'aadha kinoo na shaakiltee yaan kan guute. Egaa bootaan duwwan isin jira amma mana itti ijaarsisne bootaan qaba jechuudha. Kanaaf rakkoon qabu siniifan waraaba guyyaa tokko waaqayyo alaa naa mijeessee isiniin jira. Inni bira ammoo waa'ee meeshaa na gaafattanii jirtanii soofaan meeqaa jettanii soofaan akkuma waaqa isaatiitti egaa obboleewwan keenya waan hundumtuu akkuma waaqa isaatiitti ol caala waan ta'eef soofaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Anuyyuu torbee darbe gaafadhee ture soofaa mirti gaarii kan jedhamu kuma aga kuma 500 510 jechuudha. Garuu injira soofaanii uffata meeshaan alaa seenu jechuudha. Warri alaa meeshaa alaa seenu jechuudha kun kana gana ta'e meeshaan isaa injira namatu na dubbisaa jira ammallee. Egaa maatii kun uffalchaa isiniin jira natti dukkanaa'e jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf osoo aseechi deemu maaliif gabaa waan ta'eef na yaamanii kanaaf natti dukkanaa'ee jira. Saan kiyyaallee amma nuftu naan jechaa jira natti marrachaa jira. Kanaaf isiniin jira egaa obboleewwan koo waa'ee meeshaatti irratti immoo egaa meeshaan hundi wal caalaa. Kanaaf egaa injira waan hunduu akkuma gatii isaa waagaa bareedina isaatitti ni jira jechuudha. Soofaan amma dhugaa dubbachuudhaaf aga kuma 40 nastanyaan bitatu aga 40 aga 50 sanii gadi sinabamu jechuun anas kan jedhe jechuudha. Bareedina isaatis maaliif omaan cannaqamina waan fayyaa waan ta'eef gabbaleewwan koo waan waaqayyo nama teessise irra taa'anii amma yoo asii galle mana keenya guuttannee mana keenya maalii hin goone jettanii cannaqamina. Manni kaa waaqaati garuu lafa kanarratti manni hin barbaachisa.
Kan bakka maa injiraame hire akka biyya arabaa sanitti mana tolfannaa kaanii osoo hin taane maal gisee keessa jiraataniif dhimma zalaalamii waan keessa jiraannare jiraannu jechuudha. La gizeedha jechuudha. Aga keessa jiraatan hin beeknu. Kanaaf warra biyyaan baay'ee jiruun akkanas yaani hin gallu jettanii dhiphatinaa dhugaa dubbachuudha. Fayyaan jiraanan bakka hundattuu bakka bara waan itti namaa darbita jedhetti malee namaan darbu. Biyyaan baatlee waggaa heeraa hojjetanii fi miti kan namaa darbu. Ammoo biyyatti galaniifis miti kan hiyyoommatan. Hiyyummaa fayyaadha waan ta'eef. Kanaaf hin dhiphatinaa isiniin jedha. Baay'een keessan gara keessatti inni dubbistanii akkamii haa ta'u kun barbaaddu hinaan jettanii. Ani oduu kaasuun na isee fuulan barbaada. Dhugaa dubbachuuf akkatti na jibbisiise biyyaan baay'ee jechuudha. Waaqa maal biyya kiyyatti wanna barbaadu hojjettee buluu naa wayii biyyaan baasetti asi deemuu sana siqaawuma biyyaan baasan jechuudha. Ani garuu mana hojjettee dhufellee mana akkanatti siqaa illee hin argine mana sinqa qayyaranne waan ta'eef garuu obboleewwan keenya miidhamaa jiran keessattuu jechuudha. Hin argitanii miidiyaa irratti keessattuu ijoolleen obboleewwan keenya biyya Suudi Arabiyaa deemanii miidhamaa jiran. Bilis obboleewwan warri achi jirtan jechuudha. Obboleewwan keessan gara biyya Suudi Arabiyaatti hin erginaa dhugaa dubbachuudha. Gini birruma ijoolleen bakka birruma biyyaa bahuu laalanii birruma laalan. Gini baay'een isaanii miidhamaa jiru jechuudha. Asitti kuma 100 amma kuma 100 dallaalonni baay'een kan nyaatan. Keessattuu Dubaay sin erginaa jedhanii kuma 100. Ini deebisee kuma 8 mee ijoollee haaraa irraa kan kuma 8 gadi nyaatuun jiranatti fakkaatu. Dallaalonni baay'een isaanii kuma 8 wal nyaatu. Gini ijoolleen achi deemanii sammuu ofii abanii qabeenya ofii ittiin gorree kan maatii ofii ittiin gorree fayyaa ofii ittiin gorree waan baay'ee ta'aa jiran jechuudha. Kanaaf ani dhugaa isa ilaalee biyyaan baay'ee tokko na jibbisiisa. Durumallee hin jaaladhu. Gini giddiitu na geesse amma bakka hingaa. Waan biyya waliin itti bakka biyya keenya waan nagaa nuuf haa ta'u biyya keenya nagaa ta'e rakkoon qabu ani biyya Oromoo na'u dhugaa dubbachuudha jechuudha. Jireenyi moduu aga feeyyuu naa mijate biyya kiyya keessatti malee biyya hambaa nan jiraata jedhee nama haftaamiyyuu ta'e haftiin garuu fayyaada malee na'u biyya iyyatti biyya ofii nama wayya dhugaa dubbachuudha. Kanaaf egaa obboleewwan keenya ani patina fayyaadha waan nani fayyaa ta'uudha achillee galuu fayyaa wataanii asitti soofanii hojjetatan fayyaa wataan kan jiraatan. Kanaaf egaa arra taphachuma kan fee na dabbarraan amma kun onnatti leexeeyyuu akkasisiniin jira hojjechaatu waan ta'eef kanaafani egaa viidiyoon keenya illee dhugaa baay'ee nu subscribe argachaa hin jiru maatii baay'ee nu guddachaa hin jiru jechuudha. Nu guddachaa hin jiru akkuma eegalletti ta'aa jira. Bilis obboleewwan keenya nuuf guddisaa ol guddisnaa nuuf guddisaa dhugaa nuti garuu hin goona subscribe namaaf jechuudha. Gin namni nuuf hin godhu subscribe nuuf godha maatii keenya. Keessattuu obboleewwan keenya biyyaan baay'irtan waa'ee fiyyaara warra arabaatti fayyadamtu gin warri kun interneetii minamina fayyadamullee isaan garuu isaan interneetii waan ta'eef hin jiraame kan bitanii fayyadaman kaardiyaa isaan illee ta'e rakkisaadha gin warri fayyadamtan bilis nuuf guddisaa ol guddisnaa siniin jenna obboleewwan keenya. Viidiyoon keenya baay'ee nu guddachaa chaanaaliin keenya baay'ee guddachaa hin jiru. Viiyuun keenya illee baay'ee tokko bu'aa jira. Nutis garuu viiyuu kan bu'e sababa nuti viidiyoo gizee baay'ee irratti hojjennu waan ta'eef kanaaf egaa nutis viidiyoo hojjechuu yaalla. Nuuf hin mijanne waan ta'eef haalli nu mijate viidiyoo guyyaa 2-3 isiniif lakkisna. Kanaaf isinillee immoo nu jajjabeessaa waan guddaan immoo isin nu jabeessitan nutis kan jajjabaannu siniin jenna. Egaa maatii sinuutaa warri maatii nuun taane akkasumas immoo yaada keessanillee gara koomentii akkasuma gara keessattiinis nuuf barreessaa rakkoon qabu yeroo nu mijatetti waan jiru simbira jirra nutis isinis immoo nu biraan hin dhabamina siniin jenna. Egaa viidiyoo isinitti dheeressuu ammanatti galgalaa'ee jira waan ta'eef
kanaaf ammoo nagaa naa ta'a bakka jirtanitti waaqessi sin waliin haa ta'uu naaf jiraadha sinan jaaladha baay.